Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoonni kiyya qaalii fi gaariin nama akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraattanii warri amantii musliimaa hundi keessanuu baga ji'a kabajamaa waggaa ramadaanaa isin ga'e isiniin jedha. Nama nagaan soomee nagaan hiikuu rabbi isin haa godhu hundumti keessanuyyuu uummanni musliimaa addunyaa kanarra jirtan marti keessan wanni sagalee godha keessan hundinuu nama nagaan soomee nagaan hiiku khayrii isa keessa jiru argatu rabbi isin haa godhu isiniin jenna. Har'a bifa gammachuutiin marraa lammaffaa deebinee walitti dhufnee jirra. Innis maal yoo jettan abbaa macaa chaanaalii isaa duraanii jalaa gubatee ture deebi'ee jira. Ya Allah ya bari arjo makin kamne dari ya Rabbi gamto man jari oji khairi ratinu gargari sikadanna ya ilahi arjo makin kamne dari يا ربي إيمانا نجاري أوجي خير رتن غرغاري سيقرنا يا إلهي أرجمك ينكم نداري يا ربي كم تومان نجاري أوجي خير رتن غرغاري درد بك يا مقارب العلا خير مرمك ساتين كبوجالا غفتر نغيكم الحمد لله. Egaa obboleewwan keenya akkam jirtu nagaa keessanii warra akka kootii gammadan hundumti keessanuu baga rabbi isin gammachiisee wallaahi yoo dhugaa dubbachuuf ta'e jedduu kana yaaddoo cimaa hamlee nu dha'ee jira. Chaanaalii isaa jala hatamuun isaa akkasitti baay'ee hamlee nu cabsee jira. Warra akka kootii deebi'uun isaa isin gammachiise baga rabbi isin gammachiise hammaayyuu rabbi isin gammachiisu. Raayyaa jechuun goota islaamaa uummanni Oromoo qabu tokko keessaa isa tokko isa jabaadha. Goota Oromoo keessaa kan isin Oromoon qabdu keessaa isa tokko isa jabaadha. Akkasuma deebi'ee hunda nama sabaan nama addan qoonne gandaan nama addan qoonne amantiidhaan nama addan qoonne nama isaatiif deemu nama isaa gargaaru nama isaatiif sagalee ta'uudha. Sagalee bareeda kanaan nama sagalee saba isaatiif ta'u ilaahammaa nama sagalee ta'aafii jirudha jechuudha. Raayyaa abbaa macaa jechuun nama amantiidhaan nama qoonne sabaan nama qoonne sun hundinuu beektan egaa. Akkasumatti chaanaalli isaa duraanii jala hatamee dure deebisanii jiranii warri itti laffaatanii deebiftanii rabbiin khayrii guddaa keessatti isiniif galmeessu. Nuyi abdiidhaan taa'ee eeggataaru nuyi abdiidhaan taa'ee ramadaana kanatti kaasee taaraa yookaan nashiidaa raanuuf baasaa jennee bifa gammachuutiin teenyee eeggachuu jirru chaanaaliin isaa jala hatamee jechuu dhageenye rifanneetuma keessa keenyatti ilaadhaa dhukkubsataa jirra. Hamma chaanaalli isaa akka inni deeffame argeetiin bifa gammachuu isiniif ibsachuu dhufe warra akka kootii gammaddan baga gammaddanee isiniin jenna. Akkuma kana nama haqaaf deemu rabbi bira dhaabbataa warri immoo gargaartanii deebiftaniif hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa isiniin jechuu barbaadeetanii. Raayyaa abbaa macaan beektan gaafa ijoollummaa keenya gaafa nashiidaa dhaga'uun raayyaa abbaa macaa irratti nashiidaa dhaga'e ramadaanii dhufuun raayyaan kaasisni isaa jechuudha tuun jawaala qabate yookaan silkiin qabatiniin. Kaasenni isaa maskiidarraa raadiyootti kaameen achirraa dhagaa ramadaana ta'uun sanumaan natti tola ramadaana ta'uun raayyaadhaan namirqaansaa ramadaana ta'uun maalummaa ramadaanaa wanni hin beeku akka mataa kootitti nashiida raayyaati. Deebi'ee immoo chaanaalli isaa jala hatame jedhanii garuu inni numa jira baga jiraate alhamdulillaahi rabbi umurii isaa dheeressu. Chaanaalli immoo warri yuutuuba fayyadamtan nu beektanii namni hammam laffa'eetii viidiyoo isaa duraanii hunda isaa kuusee bareechee achi keessatti walitti qabee ol gadhiisee jira. Yeroo inni bakkumatti jalaa dhabama ta'u wallahi baay'ee nama gaddisiisee ture. Amma immoo nuuf deebi'ee jira. Alhamdulillah rabbil alamin hundumti keessan warra qaqqootii gammaddan ammallee deebi'ee baga gammanne isiniin jedha. Raayyaan kan islaamaa bichaa miti. Raayyaan kan Oromoo bichaa miti. Kan sabaaf salphame hunda mirga ilma namaa miidhuu kan hin dubbanne. Nama miidhan jedhu namni eessaan natti gufata namni eessaan natti mufata jedhee of eegaa deema kutaa tokko miti inni kutaa nama hundaati. Akkasumatti raayyaa bifa gammachuutiin sa'aatiin amma arge kanatti jechuudha sa'aatiin amma viidiyoo waraabaa kanatti arge wallahi gammachuu woman ta'uun dhabee namni akka kootiitti gammaddan hundi keessaniyyuu baga rabbi isin gammachiise isiniin jechuun barbaada jechuudha asumaanuu. Sagaluma raayyaa kanatu sooma namatti nutti fakkeessa dhugaa rabbii akka kootti sagalee raayyaa yoo dhaga'e soomni sooma natti fakkaata malee dhugaa dhagaa kun waan na keessa jiru dhugaa nama keessa jiru himuun egaa dhoksuun waan hin danda'amne. Raayyaan sagaleen isaa yeroo nas ba'ee
yookaan raadiyoona keessaa yookaan diishii waan adda addaa keessaa yeroo raayyaan qaree ramadaana ta'uudhaa fi yeroo ramadaana bichaa osoo hin taane yeroo kaanis kanuma dhaggeeffadhu yeroo makaanis kan hin dhaggeeffadhu garuu kan ramadaana gaafa ramadaanni awwala tokko jedhee dhufe kaaseessa inni nashiidaa isaa tokko jedhee baasa jechuudha gaafa sanarratti gadi lakkisaa jechuudha waggaa waggaadhaan lakkisaa jechuudha inni. Kanaafuu inni yaadannoo ramadaanatti qophoofnee teenya eegaa jirrudha jechuudha. Akkasumatti ta'uu isaa akkasitti yoo kan nashiidaa qopheeffataa jiru hamlee isaa cabsuudhaaf chaanala isaa jalaa balleessanii aduudha. Egaa namuma deemutu gufata namni taa'u silaayyuu gufatee hin kufusi. Kufus kan deemu numa kaagaa baga rabbiin chaanala isaa nagaan isaaf deebisee siin jenna raayyaa keenya wallaahi kan islaamaa bichaa miti ati kan dhala nama hunda ilma namaatiif dhimmuudha. Waa'ee ijoollee mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkataadhaan akka itti qalbii cabu namni qabu nama Oromoon qabdu tokko keessaa inni jabaan raayyaa abbaa maccaatii akka kootti sagalee ta'uu irratti rakkina nama rakkataa bira dhaabbachuu irratti beelaa bishaan obaasuu irratti raayyaadha maaltu raayyaa gahaa jettanii egaa obboleewwan koo hundumti keessan hin beektani raayyaa abbaa maccaatii chaanaalli isaa duraan jala guwamee amma immoo jala hatamee yookaan amma immoo deebi'eefii jira jechuudha kun haala kanaan deebi'eefii jira. Maaliif haala kanaan baga rabbiin nuuf deebisee wanni nu gammachiisee inni garuu numa jira chaanaalaan inni irratti waa gadhiisaa jiru viidiyoo inni chaanaalaaf ol kaa'ee irratti walitti qabee jiru hunda isaa jala balleessanii ka'anii har'a immoo yeroo sinnattanii deebiftan hedduu isaa galatoomaa isiniin jechuu barbaadeetanii. Egaa raayyaa sagaleen isaa wallaahi baay'ee na gammachiise hedduu galatoomaa obboleewwan koo gammachuun haasaa waan hin jedhuuf waan dhiyeessuun harkaa gatee jira waan ta'eefuu. filatamaa namaa nu garge rasuulaa أفضل الصلوات والسلام على محمد الأمين أنبياء مرسلا كران ساني تريرا كجيلا إسان الربان جنة كجيلا صلوات الله على نبي المختار يا ربي قمت من نجاري أهوجي خيري ذاتي نقرقاري فارون كربيتي كولي نقهي وإذا سقلين كون سنبرا نبقى وانا راكن سيني كان اندراسي واندر دبتا بي اموتي دي بي غريك سادي سين غري ستدي زبنا ديو يامي نرقاب بجاي ترتيب سوني علام من تندي موتي موتو واني توكي جاوب غاي نبغر غارسي بدي دبتا غاي نمبر سواني نقل بيرنا غاي إلهي موتي قلتي أكيرتي نقرقاري يا ربي قمت من نجاري أوجي خيري رتي نقرقاري يا أمة يا ربي قمت من نجاري أوجي خيري رتي نقرقاري يا ربي أوجي خيري رتي نقرقارو كان فكاتا رايان channel سادي بيجرا بقى gammadane egaa galatooma amma video biraati walitti deebinutti hundumti keessanuu galatooma nagaatti isiniin jedha.